tan kadireen mata waraana dhuunfaa ofii qabdi akka warri baree taa'ee deeggaruu kanaa miti namnummaan dhuunfatu birriin isaa xiqqoo yoo ol wayyaa'e bar hawaalaatti buusisitanii halkan bar dhufanis fudhanii siin deemanii yoo obboleessi kee obboleettiin ta'e birrii qabaatte diyaasporaa meeqa akka tasnaanna'uu biyya galee heerumuu biyya galte fuudhuu biyya galee wanta godhanii beekan hawaalaa buusisanii beekan sini galee waraqaa daninnatii baasanii fi nama waan kanarratti bobba'eetiin uummata saamuu jira. Irra hedduu nama warri shurrubbaan kun barri warri mataa daabee kun lama bar. Inni rifeensa normaal qabu daabeen normaalii irra hedduun abaa'u ganamaati warra uummataaf qabsaa'u. Inni aartee kaayatu kun bar waraana mootummaati. Abaa'oo mootummaattu jira, abaa'oo dhugaattu jira. የመንግስት ያለ ታንጀለትለ ከካድሬ ጅራ ባለስልጣንን ጉርጉዳን መተቲ ወራነ ቀበል ወረቅ ቀብሶ ዱጋ ቀብሶ ነው የሩ ከነ ፈካተኒ ያልከዱ ፈኒ ኡመተ ደራራን አያሳልፉም ካናማ ከኢባታይ ዋን ከነራ ለመ ያደክ የሮ ተኮፈታ ደገርቡ gabaaf nama baay'eetu gabaafatu barbaada rakkanne kan gargaarsa akkas ila kan gama mootummaa guyyaa mootummaan kun poolisii oromiyaatti wanti jira guyyaa milishaadha halkan immoo gaachana sirnaa waan jedhamu jira kan uffatonni kan uffata poolisii uffata waraana dablisummaa oromoo godhata aartishaalii mataa kana qaba gaachana sirnaati maqaan isaa maqaa qabaan amma amadin fuusisa jedhee miti anin beeka ganda duwwaa tokko keessa maqaan isaa Abdul Qadir kumaandara jaraati ka gaachana sirnaa halkan bobbaasee tinin argite ummata wanti godhaa bulu ummata qabeetiin hin saama birrii hawwalchiisa waan akkasiitu jira sii galee kan waa'ee ummata sirkaa namoonni hedduun sittuu gufuu ta'e akkana haasaa jiran waan gargaarsa kana bira tarree namoota gabbu'an ilillee darbin taroo gargaarsa ummata sirkaa irratti sitti illee gufuu ta'e namoonni hedduun ka keessan gaafatu caalama miidiyaa irra gaafataa jira kana bira achi tarree hin himna sheeka nyaate maafiyaa nyaattee Dubaayin kana jirtu ijoollee argiteetiin har'a akka gaariitti Dubaayin keessa hagadhaa dalagaa hin jirtu birrii saniin bashannanaa jirti ijoolleen kana hunda gargaarsa kana bira tarreetiniin atis hin beektaa gadi baafna miidiyaa irratti sii galee an kanuma jechuu barbaada waa hedduu haasa'uun barbaadu garuu waan gargaarsaa san irratti asli akkaawwantii dhalattoota naannoo sanii osoo ta'e akka gaariin natti tolaan. dhalattoota keessan irratti guuree miti maaliif uummata biraan ga'uu dadhabdan sirkaami dhalattoota naannoo saniitiin dhalattoota naannoo saniitiin sirkaami sheetichi sirkaami isin ijoollee sirkaatiin keessan nama ormaatu isin keessa jira Sheyaaqub eessatti akka inni ta'e sirkaami sirkaanaa ta'u malee waa'ee sirkaanuun beeku hattuun tokkoffaa sheekotii amiyye hattuun gandan qabdu obbolees garaan haadha burreedha mana tokko keessa nama nagaattu jira nama qalamaan barbaanne jira hattu jira sigalee miti fakkeenya yoo kakaafnu taate ilaa ammaatti parsantii muraasa malee gargaarsa ganda kamiitu dhalattootuma ganda saniiti eegas biriin uummatan gene dhufaniitu makama warra sagantaa qabe woqqasan argan sigalee mi inni dhibbataalleen yaada keessan fudhannee irraa omaa rakkoon qabu galatooma waa yaada nuu kennitaniif eenyu kabiraa kan dubbatin usmiyya dubbadhu. Okay, koya muit rampanatina ngene taran kesa. Sagaleen kene jirami doktor. Ani waan guddaa dubbachuun barbaadu kawaa'ee akkaawuntiin gaafa sirraa'ee jedhe gartee nuti qophiidha mallaqa qarqaarsa hawaasa kana bira dhaabachuufi kawaa'ee qarqaarsi eessatti akka ta'uuti. Waa'ee qarqaarsi eessatti akka ta'u hawaasni kunillee beeka. Waggaa lamaan kana durallee mormii gargaarsa Dubaayitti godha rakkoon qabu mana baabaa nurra deemfatti. No. Lakin duralle nama narrabsiisiisinaati leofee gilaan. Duralle mana kennatti haa ta'u hin jenne har'allee jennu jechuudha. Wayitii garadha. Amma wanni isin galuu qabu tokkoffaa irratti qarqaarsi kuni kataamu Oromoon kamuyyuu beektan. Waggaa lamaan kana dura wal dhabdee wayitii dhufeetiin hin jedhe qarqaarsi dhiibban akkuma amma godhamaa jiru kana irratti asirra godhameetiin hin jedhe Oromoon ufii isaatii walii galeetiin doktora bakka buufatee shuumate. Waggaa 5 aangoon namaa kennama. Waggaa 5 waan hin dhumatiniif
Waggaa lama qofa bulchee waggaa sadii tafe waan ta'eef haga filannoon geggeeffamu obsa. Gaafa filannoon geggeeffamu waggaa sadiin kun dhumute san booda abbaa isin ta'u bakka buufattan. Kanuma isin jechuu barbaada. Taani uummata kennaaf rabbi nagaa godhuuti akkaawuntii san nuu sirreessa yoo dandeettan karaa haqaatiin gartee hawaasni kunillee akka kana duraatitti qarqaarti akka guufatu waan sodaa qabuuf jecha waan san irratti cimsaa gaffa keessanu wanna jechuu barbaadeeti ani haganuma dubbadha bakka caarraa nama biraatiif kenna. Aye carana berarti kan Aish. Eliad tartiban dubbat apa laptop mata. Jirtu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma hundi keessanii warri saba keessanii faduddan akkanatti halkan guyyaa dubbattan. Asli kaleessa ergaati mana bantee haasoftanii cufte booda warroota sila waldhabbii qaban waa'ee akkaawuntii irratti wal mormiin jirti jedhamu. Hunda isaanii walitti qabee mana kiyyatti mari'achiisaan ture. Mari'achiisu bira darbee araarseen jira. Afoo itti walii godhanii jiranii. Baabaa Nuraddiinii fi Leemman araaramanii jiranii. Akkasuma immoo Haaji Gabiilleen maahiin ka keessa jirtu hundi isaaniitiyyuu araaramanii waliif waadaa galanii du'aayii walii godhanii tokkummaa waliin dalayna jedhanii jiran. Eshi. Dura maaltu jira wal dhabsiisee ati araarsite? Kadura diqqooga kara kiyyaan haa ta'uun takka illee ni jirti. Sun sanuma sanachumatti naa dhiisi. Duuba waan milishaan ganda keessatti kara kiyyaan haa ta'u yeroo fi asliin haati faatee makiin warri mana murtii federaalaa kun waqqafamuu qaba. Waqqafamuu qabu jechuun maqaa keessan nuti ol fuuneetuma gaarii kaasna malee. Yaa hammeenyaan hin kaasnu. Amma fakkeenya mana kiyya yoo gootan wallaahi haati faatee tanurree dubbattee beeytu hin dubbattus. Makilleen akkasuma anillee akkasuma nuti qaama tokko warri gurguddaan kun jeneraaltonni gurguddaan waan milishaan jala kanatti wal loluuf nuti uummanni dokumentuu qabu tokkummaa dhabdan jedhanii maaliif wal dhiiban jedhanii mana maraa deemanii haasa'uu qaban nuti bakka nu waaman hundatti yeroo kamu uummata keenyaa gadiin awwaannachuudhumaa fi dubbadhu bagaraa biizinii araartee qabsaa'ota. Kanaafuu jarri amma araaramtee jirti waa'ee gargaarsa uummataa keenya irratti wal dura hin dhaabbannu kan jedhuu fi hundi isaanii waadaa walii galanii afooitti waliin jedhanii karee gargar bahan. Akkasuma immoo warri biyya keessa jiru ka garee lamaan irraa iyyuu jechuudha. Irbuu seenanii. Warri ka irbuu seenan jira yaa wal qabatanii. Eka qabsaan irbuu seenaa bara lafeen gootota nu hangafoota kennaan waa waraantu amma akkam godhu qabdee liyaas beeytaati. Qabsoo keessa beeki qoosallee qoosatuma qabsaan. Amma booda yoo jala kana qabsaa'onni wal lole lafeen gootittii teennaa dhafaaxeen haa waraantu. Lafeen doktora waggaa deemi turoo barateen haa waraantu. Lafeen shugguxii Oromoo haa waraantu. Amma booda qabsoo uummataa gufachiise jedhee qabsootti deemuu qaba namni qabsaa. Okay. Kuni ka warra TikTokii gubbatti wal jecha wal tuttuqaniiti ka araaraman. Ka lafarratti immoo garee lamaaniyyuu akkaawuntii lamaan irratti jarri wal dura dhaabbattee harkaa qabdu ka Haaji Gabiitii fi ka warra nama sadiini jedhan suni akka ammati jette kanatti harka lama wal qabatanii walii kakatanii waadaa walii seenanii jiran viidiyoo si ergee jira gara WhatsAppiitti ilaaluu dandeessa. So amma wanni jiru an akkalatti waa laman jechuu barbaada yaada kanarratti jechuu. Kuni kan wal mormii wal dura dhaabannaa dhumee jira. Ammatti ka jiru yoo lakki warri lamaan sun garee lamaan sun agartee Haaji Gabiillee warra sanitti achi makamee nama 4 ta'anii koreen biraa jara jalatti illee ijaaramtee gubbaan illee ijaaramtee haa guuramu sanirratti illee yoo jettan weel sunillee waan fudhatama qabuuti. Wan tokkummaan uummata sanirra warri namni biraa ka uummata san beeku hin jiru. Ammallee akka argetti akka hubadhetti manguddoota sheekota warroonni sunniin warra ganda sanitti dhalatanii guddatanidha. Warra hawaasni yoo jarri waa balleessitellee kokkee qabuu danda'udha. Lammataan lakkii ka isaanii hin ta'u internaashinaala goona akka hawaasni biraallee gargaarutti yoo jettan lamaan itti yu'an mormii takkarree irraa hin qabu. Garummoo asiinoonni ansiidhamuu barbaade warra sanirra warra amma ijaaramee jiru sanirra warra namni biraa ka uummata sirriitti beekuu danda'u. Uummata san dhaqee akkasitti tajaajiluu danda'u hin jiranatti fakkaatu. Waan kana bakkima lamaan kanatti silaa gannuu dhaabdan internaashinaala goonaa or warra san haa ta'u ka jedhu irratti. Yaadni keessa. Asirratti waa dubbadhu. Yaada kana duraanii waliin dubbannee turre yaadni kun amma diigameera because sababni birriin Harargeetiif tasirkaatu ni qabamteef waan akka wantiin hayyama mootummaa bira hin qabu jedhame sababa godhamee namni birrii sanyaate waan ta'eef akka wanti hayyama qabu inni ji'oo hayyama qabu. Geessu danqaa godhan malee ka uummata Harargee akkaawuntiin yama hin qaba inni ji'oon.
Kausaatu ta'a. Tanuma Nyaata illee kan tanuma argee. tanuma laal Nyaatamne danqaa wayiitu ture malee wannoo miti. ila wanni birriin kun rakkateef wannan jechuu barbaada diiteelii seenuu osoo hin ta'in akka wanti sababeeffame. Kanaaf akka NGO bakka Ka ijoollee sirkallee I think warra koree turetti wala irra fakkaate. bakka barbaachise gahuu danda'u ta'uu qaba akka wanti kun jecha. Ka dabalataa wanni goonu amma waan lama yaada lamatu jira. Tokko mana ijaarraa tokko nyaata geessinaaf. Qarshii kana hagate bakka qixxeetti adda qoodamee miliyoona lamallee haa ta'u mana tokko illee haa ijaaru makiinaa tokko illee haa bitu godhama jecha. Akka wanti maan Oromoon guutuun isin gargaarreette. Oromoon guutuun isin gargaarreette. Akka wantiin Oromoon guutuun amantoorratti birrii walitti qabame koreen kun diigamuu hin qabu gandaa kan ijaarame kun isaan wajjin hojiitti seenan wajjin hojjeta waan ta'eef qarshiin kun beekamee miliyoona 5 miliyoona 10 jedhamee akkasitti seeraan kaayamee qarshiin haganaa mana haganaatiin eebiluun fa'a namni irraa du'e sanii haa ijaaramu qarshiin haganaa makiinaa haganaa haa bitamu jedhamee haa kaayamu malee waan kanatti atakaaroo ta'uu hin barbaachisu keessatti ijoolleen achi jirtu sun irratti hojjechuu qaba warri biyyaa sun jecha. Dabalataan ammallee simatti deebi'aasli ati irratti hojjechuu qabda. Wanni kun yaadni kun faca'ee akka addaan hin hafne jecha. Soqamee maafa raayyaa ka jedhame san illee hin taane waan Oromoon guutuun irratti gargaaruu barbaadu waan birriin sun osoo garaagararratti mootummatti illee gara kaanitti illee irkatee sababa hin godhanne ijoollee koree kanatti meeshaan kun bitamee kennamuu danda'amu ta'uu qabaa yaada jedhu qabaan. Okay. Dr. Asli Amma yaada lama walitti firoomsuu danda'u. Asli mee yaada tokko canaa kenni ani isinirraa qabu'a. Laa abbaa Abdallaati carraan koo eeggadha. Waan takkatti bicha yoo naa kennite daqiiqa malam. Dalagaa sitti ga'e moo haasaya yaada sii dhufe? Naay waan tokko bicha waan si hubachiisuu barbaadu jiraate miidiyaa kanaaf nama haarawaa miti nama muuxannoo heddullee qabu waan taateef. Ani yaada obboleessi keenya amma kaase intarnaashinaali goona jedhu san irratti Amaazoon godhuu barbaade dalagaa amma isin dalagaa jirtan. Amaazooniin hunduu keessa jira. Fakkeenyaaf uummanni sikkoo mandoo uummanni shirkaa arsii qofarraa iyyii miti. Oromoo hundarraa miidhame. Oromoo hundatu jaan argaa jira. Sooshaal miidiyaa kana yoo laalte argaa jirta jechuudha. Gatii kanaaf ijoollee gandaa taa'ame isin jettan tuni obboleessa ijoollee mallaqa fudhattee Turkii deemti. Dhugaasitti maana dhaga'i. Birri arginaan namni ni bada birri fudhate. Yoo dhugumatti uummata kanaa booyaa jiraatte dubbii uummata kanaa milkeessuu barbaadde mootummaa biraa iyyuu geettee osoo hin saamamne akka akkaawunti irra galteenuu miliquu danda'a namni. Inni lammataa dubbiin kuni waan taphaatii miti. Hawaasa kumaatamaa kana baay'atu kana maaliif sadarkaa gandaatii ijoollee gandaatii gabbuusanii kaayuu barbaaddan. Ati qarqaarsi mana keetitti haa godhamu garuu akkaawuntii namoota kaleessaa gizee Oromoon booyu. Gizee Oromoon dhumu ittiin gargaarsisaa osoo hin gufanne bira gayaa ture an Ustaaz Raayyaa Ustaaz Suufiyaaniin isaan kanaan alatti nama biraa tokkollee keessa hin jiru. Yoo isaan goote asli dogoggora seenaa dalayte. Mallaqa gana ga'u nama dhuunfaa ijoollee gandaatii kennitee jedhu guruppii wal ijaartee Turkii deemte. Maal rakkate namni birrii miliyoona 10 argate maal rakkate achi gandaa gaddeebi'a. Tokkoffaa kun guddaa qabaa. Ani akka kiyyatti gargaarsi gara keetiin haa ta'u garuu akkaawuntii isaan Ustaaz Raayyaaf har'aan ta'uu qabaa. Hawaasni kennas gargaarsi kunis gaafa barbaadetti gufuu tokko maleellee sagaleen uummata kanallee mootummaa bira nuugaa yoo Ustaaz Raayyaa farraan ta'e. Isaan namni itti bu'u hin jiru gargaarsi harkatti hin qabamu mallaqa siin saamanii jalqaba ammoo mootummaa irraayis namoota kaleessa beekamee gaafa akkasitti hattan gaafa jawaarfaa hidhaa ta'an gaafa nuti bar asiin gabbaa milishaa dhiitaa jechaa turre san uummata bira dhaabbataa ture uummata nyaata keessaa ture Ustaaz Raayyaan faati. Ka amma nama akkanaa kan osoo qabnu akkamitti waan akkanaa marii nama fiddaayyuu ati. Yeroo tokko naan galu ijoollee teena sikkoo mandoo qofarraa iyyii miti ka barbaadu nu qarqaarsa akka waliigala uummata Oromoo kutaa 11 san biraan dabree uummanni Itoophiyaa namni gaddi itti dhagahame hawaasa kana bira akka dhaabbatu barbaanna. Kana gabbuustanii ijoollee ganda keessaa ijoollee ganda kana naayin kuni tapha wayiitii natti fakkaatan kanarratti mariiyyuu sin barbaachisu asli namoota kanneen dubbisi obboleessa itti cabsi Ustaaz Raayyaa intarnaashinaali dhaqi maal goota ganda keessa mallaqa guddaa guuruu deemaa harta. Kanaafuyyuu ijoolleen jala jiranis isaan waliin deeggarsaa fi rakkoo uummataa itti hubachiisuu fi namoota gargaaramuu qabu ijoolleen ganda san jiran nama waan sirriitti beekaniif
cal jedheetuma abbaan argee akka mallaqa kanan fudhanneef ijoolleen ganda san jiran nama manni irraa gubate lakkoofsi namaa meeqa haqee irraa bahe meeqa ijoolleen kun kanarratti gahee ol aanaa taphatu jechuudha. Kanaafi piliis akkuma gaafa Wallaggaa akkuma gaafa Booranaa akkuma gaafa Baalee beela'ee Baaleen bira tokkummaan dhaabanne gadi buustanii dubbii gandaa ijoollee naannoo sanii minaamina jedhan. Ijoolleen naannoo sanii irraa wanni an barbaadu maali? Ijoolleen naannoo sanii nama qe'een irraa buqqa'e nama manni jalaa gubate takka takkaan bareechite beekti. Waan kana qopheessite hawaasa kana mannis akka ijaaramu qallabni isaas qe'ee isaattis akka deebi'u kanarratti gahee ijoollee kana lakkoofsa tokko irra kaa'uu qabna. Saniin gara kaanitti mallaqa ijoollee kana kenninaan birri amma dalaydanitti argitee jirta. Kanaaf lammata deebisteen dogoggorinii sanirraan kan dabre ammoo mootummaallee waan kana isin harkatti qaba. Na'amani. Mallayni kun uummata kana bira hin ga'u. Birrii namarraa fuutanii miskiinni uummata shirkaatiif kiisii isaatii baasee waa kenna malee irraa hafteetii mi'asli. Namni wayita dhufee qarqaarsa kanatti si bira dhaabbatee birrii yookaan 100 20-30 wayita kennu quufaa fi miti. Imimmaan haadha san ilaalee dubartii muka jala dhalaa jirtu san laalee waa kenna malee irraa haftee miti. Mallayni kun osoo uummata san bira hin ga'iin birriin kun yoo karabbatu sittis dhagahamuu qaba. Atis sababa malee sirra ta'an jirtu. Kanaafuu dunyaan badduudhaa siin jedha namni birrii yoo harkaan gaate si kaada waan ta'eef karama haqaatiin haa deemnu uummata keenya seeraan biraa dhaabbannu manni kun gargaarsa tattamaa barbaada. Gargaarsa mana keetirra wanni an filadhu hin jiru. Sababiin isaa ogummaa itti qabda akkuma jette san jeneraalummaa itti qabda. Kanarratti kasifalmu yoo jiraate kama sin beeyne wayti kama har'a tiktokii banate yoo ta'e malee sihi maayikiidha mubaarakii kana Oromoo bira dabree Itoophiyaanis isin beeyti jedhee yaada. Gatii kanaafi waa'ee gargaarsa mana ebaluu kana waliin mormina. Kuni waan hin taane. Amma birrii guuruun dadhabne bar bakka itti birriin guuramtu dhabne. Birriin bakka keetii guuramti akkaawwantii Ustaaz Raayyaa keessaan ittiin haasa'ii akkam goonee dhiinii namoota gugurdaa hayyuu meeqa qabda asliyaati. Kamitti si dhiba kun? Asli sin dibillaan. Asli ila maakii kod afaan takka qofa jecha kana dirqamallee murtiillee miyaada. Koree kana ndiinu koree kana Raayyaa mafaatti kennina koree ganti ijaarame kana jecha. Birriillee isaanitti kennan koree kanallee isaanitti kennan. Birrii kana Oromoo irraa walitti qabanii meeshaa kana bitanii ijoollee kana yoo waliinillee dhaqan ijoollee kana wajjin hojjetanii biyyaan akka nu gahan goona. Sababbiin isa kana filanneef asli tokkoffaan rakkinna birriin kun nu harkaa qabamaati. Tokkoffaan uummanni keenya laaluu qabu. Igaltee birrii bara amma nullee lookalillee magoonaa bara. Ammaan yoo 10,000 oli qabe mucaan kun kan Minisootaa kun 10,000 yoo oli qabe birrii lookalillee magoota asli. Garuu birrii kana mootummaan nu harkatti akka hin qabne NGO guddatti fayyadamne. Koree ganda keessatti ijaarame rakkoo uummataa beeku taa'ee waliin boo'u kan ijaarame isa. Ofaa jiroo aboora biratti qiidhuma qabne xiqqaa kennu qabsarra jira waan akka toora isaa darba. Koree san nu hin Tani nama dhuguma jedhetti namoota bakka biraa badanii waan darbu. Poolisii akka kadhattuutti haarame akkatti namni garaan dadhabee diyaasboora waa kennaara. Xiyyaara tokko ol darba. Koree san hin tuunu. Koree san akkasuma fuunee Raayyaa fa'aatti kennannee koree san wajjin yoo nu dalagan taha yaada kun marii. Hayyee Dooktar akka amman duraa sanitti Ustaaz Raayyaa guruppii goonee maaliif hin dubbisne? Lakkoofsa isaanii kan dhuunfaan qabu namni qabdannaa erga namoota dhiyaatan dubbisee waan akkana yaannaa uummata isiin nu ergee osoo garga birrii guuruu malee bakka birriin bu'uu dhabne jedhaani akkasoo yamma Kanaadaa kanallee wannoo si komandoo tokko jira jedhan. Maal dana eezir? Kaaya. Kanaadaa tokkollee kaaya si komandootu jira jedhan. Akkaawuntii dhaabbata amanamaa barbaada. Warri waldaa si komandoo Ameerikallee akkas barbaada. Waldoonni birallee itti qophaaya. Waldaan Oromoon qabdu ka birallee galtee nutti galtee manatti nutti agaltu malee Oromoo hundatti galtee akkaawuntii qopheeffannee isinit deebina. Waldaan Oromoo kamuu biyya alaa keessa jirtan afooshan Oromoo kamuuyyuu waan kana gurrannuu qabadha. Haawwota muka jalatti dhalee haadha si komandoo takkaleessa Oromoo fi Oromiyaa Itoophiyaa maqaa waamsifte. Tuyyuu rakkatee ammallee ilmoo akkasii biraa taboru biyya waamsiftu addunyaa waamsiftu muka keessatti akka bineensaa dhalaa jira.
وان كان قبنو قبادا دبيبني إثنين دبنا هي الرد وري كومنت اللي قوتون سنة منكم وترباكم أستاذ رايا جرارا أنا ريوتا إثاني وري ثاني هذا لكوفك أو ورك أستاذ أنا ثينفع لكوفك أبا مسنجر اللي كجرك أبا te wono Facebook private ustadan be ku page isani male so la cosa isani barbade dubise borofilajum ada sabti isim beitimna inshallah bi'idhnillah al-karim sambatan ufura gargarti intaru akantarti abdi qabna ya rabb ratata inshallah يا كرم لساني راندو بسيني أركتا أكسم أمو وانو بچو قبدرامة ورما أجندة بربادوتي منا عبلو جي أجندة أكاد مورا حواس نموتو ما كي كوي تريبا حواس نموتو ورّي منا بنتي وان فرهاد وصورة نما والقلبتو كديفة مقافتن بربادو كراكي يامل جلو ومارا كوكب نمني أمتي ثاتي كرا اتفاقاتنا قبصة ورقمتي نتيجة أمتك إن رابن أمتك إن واقون متكو مريان ومارا كون يجرو كانوا أمنوا بكا أمني أمنوتي وار أمني أمنو رتي قونوان تيفي بكا نكن ناجرين ثانيتي كنا كانوا أمن اللي كرا بربادين أكل أمفتي غرغارو دندا نمالا ما سدين غرغارو دندا أفريشاني غرغارو دندا كايون توكو كاراتو غرغارا مالي كايون توكو نموتا أغا غروبي نما مراسن حمدان ده نما كمالما كمشاني كنا أول كم قرآن اللين كماريدا ما صدوم اللين أمتك نبرة أبتة هي دوران أبتنا يا رب صداتا أمتك رب كون يجور نولة يو أرجتان شير نقول عبرة أبان نولة دركما أورمما دركما علمما بيان كايون كأنه كايون توك أمتك ثاني برمجور أوان تير نموت بكبران هو يرين دوران أبتنا ديمقراطية الله ده ummatatti illee danqaa ta'uudha isin galamiti nama tokko duraan dhaabatina sheer nu gora nullee bira dhaabanna irratti argamna isin galamiti nummootu ergaa isin warri nu beeytanii fi nu jaalattanii fi gara keenya dhiibbaa godhaa jirtan bakka isin barbaaddan kana hunda isaanii barbaanne isiniifin hagasitti nu obsa adhafaatu hidubbadhaa carraan keessani abbaan abdullaa dubbateetin hin dubbanne barre السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. توقفا وعلما mana bagwanna Abu Zari cufne asrufne tokko wanni nu jenne akka isin jetta warri ammaan tana udu mallaqni nun guuramin koree lama wallolte gaafa mallaqni guurame maal ta'a wala jetti gaafa sun achitti maal ta'uu qaba suni beekamaadha warri ammaan tana udu mallaqni guuramin irra wallole ana ta'uu qaba jedhu suni filaanni jaraa maali ta'uu suni deebii qaba lammaffaadha manni itti guuramu bitaan bayi mirgaan bayi walgeettiin kooraa jedhani manni itti guuramuu qabu mana asliiti yoo dadhabnee atillee rabbiin fayyaa siyaa kennu wanni biraa dhufe pilaanni biin dhufe mana makkiitiin mana haadha faaxeeti ka biraan jiru sun achitti lammaffaa mubaarakillee bareeda kan mubaarakillee jira sadaffaadha akkaawuntii wanni banamuun Shee Abdusalaam ibsa raayyaa abbaa macaa nama sheekolee gugurdaa kanniin ustaadha ababaa darbaa sheekolee gugurdaa kanniin maqaa isaaniitiin banama koreen kun ammoo koree wal qunnabsiiftuu warra kanii ta'a jechuun koreen kun hin diigamu ammoo mallaqni isaan biratti hin galu. Nima afaan arabaa natti barreessan afaan arabaa isa dubbisee beeku asirra jirtanii salaamu alaikum waan isin jettan hin beeku rabbi ibsu. Koreen sun akkasi san akkasitti irra wal dhageenne achi as dhumne jechuudha mana dhumne san amaanaa isinitti haa ta'u wanni hundinuu waan kana hundallee an amma fakkeenyaaf dalagaa waan dalagu ni beeka wanni kun dalagaa keeti adeero galteen tunillee sitti galte hadha galteen tun hadha ummata arsiititti galte akka nama waliin dhaabbannu oromoon cufnituun waliin dhaabbachuu qaban galtee nutti galte kana akkamiin ofirraa galchinaa sun si qabdi kaman nama bulchuun jirulle kabiyya bulchuun jirulle nama akka keetiiti si jecho abbaa feete bulchuu dandeeta atuu bulchaadha nama mari'achuun qabdu waan kana itti deemuu qabda si waliin jirra rabbi si waliin jira si waliin dhaabbannaa
sheekolee gurguddoo ni qabna akka shee Baabaa Riyaad fa'a warroota kanneen waliin shee Abdusalaam nambara isaanii qaba. Sheekolee gurguddoo nambara nam takka irraa hin qabu malee shee Abdusalaam nama kanneen ibsaa ni qaba. Jara fa'a walitti hidhaa guruppii hidhaa waan kana beeksisa tolchaadhaa. Beeksisni tolfamuu qaba akka gizee geemii taphataniititti guyyaa akkanaa jedhaa. Beeksisa namni hundinuu tolfamuu qaba waan kana akkasitti irra taadeemnudha. Yoo mallaqaanillee yoo giftiillee taate yoo mallaqallee taate gargaarsi guddaan godhamuu qaba. Galteen tun nu galte uummata Arsiititti galte hadha. Akka kaleen teessi dhukkubaa si argu jirra asirratti kaleen teessi dhukkubaa nama waliin dhaabbattu namnillee hadha si waliin dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana siin jedha dhiifama. Ulfaadha. Siraa dubbadhu siraa sabaa. Gaazexeessaan Oromoon qabdu guddaan as keessa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee jalqaba irratti hojii taasisaa artaniif ulfaadhaa galatooma jechuu barbaada. Dhiibbaa uumtaniin dhageettii argateera uummanni keenya almost ji'a tokko oliif jechuun ni danda'ama. Erga rakkoon kun uummata galee asakorraa kaasee balaa guddaa keessa jira. Uummanni amma seerutu buqqa'ee sochiin kaleedhaan gadda taasiftanii akka dhageettii argatu godheera. Galatooma jechuun barbaada. Itti aansee namni waan baay'ee dubbateera. Ila amma uma gabaabduun takka dubbadhee dhiisa. Akka amma eebbisaan fa'aa himaa turanii asliin akka dubbataa ture mootummaan labsii baaseera. 2023 kanneen labsii baase jechuun labsiin dhaabbata tola ooltummaatiin ala mallaqni kamiyyuu nama dhuunfaa irratti akka hin sassaabamne. Sassaabame taanaan akka fudhatu labsii baaseera. Kana jechuun just mallaqa miliyoona takkaa ol yoo darbee kaanuyyuu fudhachuu danda'a. Achi gadiyyuu fudhachuu danda'a. Kaabineen karatti fudhachuu dandeessi. Akka barbaade godhuu danda'a mootummaan. Wanni hin qabu jechuudha. Wabii hin qabu. Kanaafuu ani maal jechuu barbaade akka reef kaasan san dhaabbilee namoomaa kan mootummaan beekamtii kennee fi gibira mootummaa gabbarantu jira. Akka amma dhaabbata egeree fa'aa jechuudha. Akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaasan fa'aa isatu jira. Kun tokkoffaa akka mootummaan mallaqa si harkaan hin fudhannes gargaara. Lammaffaa akka mootummaan warra muka jiruuf mallaqa kennuudhaaf jedhee mala sitti baasee mallaqa si harkaan hin dhoyne sirraa ittisa. Inni sadaffaan amantummaadha. Ila ummanni dhaabbata kanarratti mallaqa guuree yoo mallaqni suni balaan biraayyuu kan mudatu taate namoota kanneen qabatan ummanni kun jechuudha. Namoota sanniin komachuu danda'a. Lammaffaa dhaabbata beekamaadha. Karaa salphaadhaan shakkii tokkoon ala mallaqa irra guuranii mallaqni sun akka hojiirra oolamu gochuun ni danda'ama jechuudha. Namoota baay'eetu mallaqa uummanni Oromoo 2017 yeroo Sumaaleen Oromoo buqqistarraa kaasee mallaqa ala kanaa guuramu namoota baay'eetu ittiin duroome hoteela Urjii Abbaa Shanii Finfinnee keessatti ittiin ijaare dhiiroo. Wanni lootarii fa'aa yaadattanii lootarii lammiif lammii jedhu tokko fa'aa yaadattan. Mallaqni sun hoteelatu ittiin ijaarame. Hiyyeessi ala kanatti dhagaa mukatti bu'ee kaartoonii baatee dhagaa baatee baarellaa baatee mallaqa gargaarsaaf uummataaf kennu namni dhuunfaa dhimma ittiin ba'u jira. Akka siraa jetti ilaa. Deeggarsi uummata keenyaaf taasifnu yeroo hundaayyuu olaanaadha. Garuu rakkoon keenya qindoomina hin qabnu. Wal hin dhageenyu wal jala hin yaanu. Hanqinni Oromoo isa kana inni guddaan. Bakka asliin liid haa godhu deeggarsa kana liid haa godhu bakka asliin guuraa jedhetti guuraa jedhame taanaan bakka falmii hin barbaachisu. Uummata keenya haa deeggarru. Uummata keenya haa gargaaru. Wanti nuti asii arginuu fi wanti lafarra jiru dachiif sameedha. Uummanni miidhameera. Dachiin guutuun hiyyummaadha. Dachiin guutuun rakkoodha. Dachiin guutuun buqqaatii. Dachiin guutuun dhuma. Dachiin guutuun